Maqaan keenyu jedhamta. Warquu caalan jedhama. Hojiin kee maalidha? Qonna lammamoo milishaa. Milishaadha. Milishaa aanaa maaliiti? Ganda kam? Ganda qarsaa mirtee aanaa jedhu. Irra deebi'ime. Aanaa kam ganda kamiin jette? Aanaa jalduu ganda qarsaa mirtee. Ganda qarsaa mirtii. Yoo leenjite hammam leenjite leenjiin kee hammam? Torbee sadii. Torbee sadii. Torbee sadii. Eessatti leenjite? Bonii maayibaasa bonii jedhama. Maayibaasa boniitti leenjite? As ilaali kaa. Maayibaasa boniitti. Maal jette jechoota akkam akkamii jette jechoota jettee maqaa waraanaa kee bilisummaa Oromoo xureessite gaggabaabsiti nyaata deeqaa lama gunne keessatti nu ibsine. Achitti yeroo achitti gamtaadhaan teenyetoo waliin leenjisu sani saniin sobdii jedhanii nu leenjisanii hin sobdeemneetu waliin Waraana mootummaa si leenjise kedhe. Saneen sobdi jennaati moo maal jette jecha maal jette uummata keessa deemte jechoota jette mee. Haaluma ni jedhe saniin jedhe. Maal jette jedhi Hin sobdi saniin sobdee waan jedhe inni afaanumaan halbee. Saneen sobduu dhatte. Halbee. Afaantu si halbee. Afaantu na halbee. Uummata kee baay'ee keessatti dubbattee jecha kana. Lakki leenjiidha. Lafa leenjiitti? Lafa leenjii. Lafa leenjiitti dubbattee jechuudha. Waraan as ilaali waraana maarta waan ta'eef. Shaneen hattuudha, shaneen sobduudha, shaneen nungushitu ijoolleen jetti jecha jette sana jedhi miira deebii ofii keeti. Jechoota jette. Jechoota jette sanaatu irraan hir'isini waan jette sana jette. Yeroo leenjiin san keessatti shaneen nu bulchitu, shaneen ijoollee caakkaa keessa deemanii nu bulchitu jechuun gosa afaantu na halbe. Shaneen nu bulchitu jette. Akkas jette kana malee jecha jette biraan qabdu. Kanarra maalan jedhanii. Jecha jette hin qabdu. Ji'a meeqa leenjii jetta? Torban sadii leenjineeti. Torban sadii leenjinee leenjii torban sadii nu kennanii achumaan immoo yaa'iin kaanan baraas qorichaa keessaniin dhufanii shaneen dhufan jennaan achumaan bittinnaanii achumaan nuti hin galle kanarra nuti immoo waan mataa kiyyaan meeshaa hin qabu meeshaa immoo hin argattu jedhanii leenjisaa yeroo gaafa. Bakka biraa isa deemte bakka leenjii deemu kaatee deebistu na eessatti malee. Isa dura asii na erganii aanaa jaldu gaafan ga'u ana jalduuti immoo ambootti leenjisan immoo gaafa achi ga'u xoollaa jedhan jedhama. Achumaanan shakkee ani qeerroon yeroo ammaa kana waan qabsaa'ee iyyaa jiruufu yoon as garagalee akka duratti sanatti hin hojjanna jedhe hin hojjanna jenneetti seennee hin hojjetan wanta akkanaa dheedanaan shakkee achumaan bareedoo galee tiraanspoortii akkanaa kaffalalee algaa qulfii fudhadhee kan galee isaan fooqii jalatti mukaa. Sa'aatii halkan keessa sa'aatii 10 kaataniiti zuwaayitti karaa zuwaayii garagalan jedhan xollaa sana yeroo deeman jedhan. Kan deebite maali sababa maaliif deebite sira leenjii mana baate ni shakkii waa'ee maaliif man deebite? Yeroo ammaa kana qabsoo waan baay'achaa dhufeefu Lammaa Magarsaas yeroo sanii kanaaf leenjifaa qabsoo kanaaf akkaataa qeerroon inni amma itti deemaa jiru kanaan namni kamuu ifatamee buluu hin danda'u. Anjiraan yeroo duratti immoo nama ifatanii nama bulchu yeroo dura akkas godhu akkas dirqisiisanii bulchu jechuudha yeroo sana. Mirgi namaa hin jiru mirgi namaa hin eegamu waan ta'eef har'a immoo mirgi namaa eegame kan jedhu nani bakka deebi'eetoo. Abiyyiin si maalidha ree abiyyiin? Abiyyiin amma immoo yeroo ammaa kana nama maalidha ishee? Mootummaa maaliif kan mootummaa soobduudhaan jedhan ammayyaa. Sobduudha mootummaan abiyyi kun jechuudha. Sobdu. Maaliif sobdi yoo ta'ani amma ka inni aanaa jiru inni guddina jiru yoo xiyyanne karaa nuun baasan. Karaa nuun baasan daandii garuu nagar ciccitee hambare kana itti iyyannee itti jennee dadhabe. Waggaa qarshiin ba'e garaa isaanitti naanneffata. Itti mana ijaarrata. Tolle. Itti mana ijaarrata. Otoo kanaaf abiyyiin sobduudha jechuudha. Sobduudha abiyyiin sobduudha shaneen sobduudha kamiin jaallatta ree amma kamiin si fayyade akka sana. Akkasitti nu banne amma mee hubadhe kaa nan hubadhe amma masii gali. Hubadhe kaa afaantu naal ba'e anna bulchu amma si. Dhumarratti mee gaggabaabsi dhaamsa qabaatte dhumarratti dhaamsa qabaatte mee basaastota akka keetii warra milishaa akka kee ta'anii fi dhaamsa akkamii qabdamee dhumarratti. Sana ni qabu lammata namni shanee maqaa dha'u yoo jiraate arraba isaa afaan keessatti qulfittaa godhatu. Shaneen maali? Shaneen qabsaa keenya ta'uusaa hubatee namni. Shanee tun taane waraana bilisummaa Oromooti. Shanee sana mootummaan shanee maal jedhee sin barsiise yeroo sin barsiisame. Shaneen sobduudha kan immoo. Shaneen sobduudha. Sobduudha. Eenyaan jedhu bulchaa yoo danda'e dhimma nageenya aanaa tokko kun goggogaan tokko isa dura deemee shanee ijoollee keessa maalii shurrubbaa maalii jedhee raawwatee
isa ganda maayiraa sabanii irratti gaafa wal ga'isan akkasitti basaaseessa. Shaneen maal fa'aa hojjetti isin jedhee gaafa isin barsiisu? Shaneen sobdii ijoolleedha shurrubbaadha tanicha akka keessa deemu ijoollee keessan gorfadhaa deebisaa nama akkanatti qabsaa'e ganaa deebitti duubatti deebisuu. Deebisaa akka isaan hin qabsoofne jedhanii? Deebisaa akka isaan hin qabsoofne hin qabsoofne daa'ima keessan deeffadhaa jedhee akkasitti wal ga'ii akkasii gadi diriiru. Garuu amma yeroo ani akkanatti ilaalu immoo waluu fudhataanii walitti kaan isaati. Tole ta'u eeggala ta'uun. Haala ispoortii mee ispoortii ka'iiti mee takka daqiiqaa lama kan hin guunnee fi ispoortii waan baratan mee akkamitti leenjisan? Ispoortiitti sirriitti hin leenjifne. Ciisaniifa? Kanuma? Waan hafe jedhimee waan hafe kanuma jejjeri yaadadhu. Jeri yookaan duuta sirriitti jedhi. Jeri ka duuba goyi maaloo jeri kan itti kufaa jedhi kan itti kufaa dhiitime waama dhiiti akka baratetti ittaan hin jiru maal agau bakal coba agau sana mah ditan imbara itu ya itu orang rata